Gaafa dilbataa miti kan humni addaa Oromiyaa kan magaalattii keessaa ba'e. Humni addaa Oromiyaa gaafa dilbataa galgala sa'aatii hanga sa'aatii lamaatti magaalaa keessa duguggate ba'e. Tole eegasii maaltu ta'e? Dhagaan isuma dhugaa isaa sitti hima naanna'anii kuni takamu jedhamanii sitti hima dhugaa jiru sitti hima bulee isaan ba'anii bulanii jennaan ganama dhukaasuma dhageenye barii yoo makaanu marfamneera. Marfamnee makaanu immoo walisa wallaalle yoo makaanu immoo nuti humna adda bilisummaa Oromootii jedhanii walgahii uummata walitti qabanii amma sana booddee. Qaamni addanaa ka'ee biyya kana bushaa jedhee nutti daawwalee isatti nu waaminnaan dhufnee nu jedhani. Kana booddee namoota caasaa mootummaa asnaa ba'aa nan mariisisa jedhee meeshaa rafuu fuudhanii sassaabanii meeshaa waraanaa. Meeqa fa'aa fudhatan tarii quba qabdu sun? Yeroo sanatti 17 fudhatanii galgala immoo amma aduun amma bari'utti isa 17 sana wajjin meeshaa naannoo 53 daataan qabu 53 hanga 59 kana sassaabanii bulan galgala immoo. Kun gaafa wiixataati. Gaafa wiixataa ganama barii hirribaa utuu ka'in dhangalan halkan keessa amma sa'aatii 7 sassaabatanii ba'anii keessaa isaan. Tole gaafa kibxataa moo maaltu ta'e? Gaafa kibxataa barii ka'e immoo isaan kun keessaa ba'anii yoo bulan hidhattoonni fiinxaalessa Amaaraa Faannoo kan jedhamani ajjeechaa mana gubaatii dararaa buqqaatii martirratti jammarani kanumaan uummanni kanumaan buqqa'ee biyya garaa garaatti ba'e. Nama meeqatu du'e ragaa qabduusin kan lakkooftan jiraa? Amma ragaan qabataman kan hawaasa keessa namni achii badee dhabne achii barbaanne jedhu nama 87 ture. Kana keessa nama 55 immoo du'aasaa arginee awwaalleerra. Kaan immoo bishaan keessaa ijoollee daa'ima xixiqqoo 4 ba'e. Daa'ima G4, daa'ima G6, daa'ima G2 4 ba'e bishaan keessaa. Laga keessaa jechuudha? Bishaan soorata keessatti gatamanii. Manni nama dhuunfaa gara 10 gubate guyyaa sanatti bichaa. Eegasii booda qaami mootummaa dhufee jira humni mootummaa dhufeera magaalattii. Sa'aatii ammatti naa daawwaltee natti bilbilaa jirtu kanatti qaamni mootummaa tokko yoo magaalaa gamsaa galeeru hin jiru amma ammaatti. Warri Faannoo fi warri hidhattooti kun walitti hin bu'anii waliin wal lolanii? Waliin wal lolanii isaan ofii isaanii. Akkamitti? Ani sababa isaa wallaallee hamma ani iddooti dararamaa jiru uummatadha malee wanti wal lolu hin jiru tokko yamma ammaatti. Buqqaatii ganda 12 qabanneetu teenyutu akkas taane ganda 12 waggaa tokko nu bira baheeru buqqa'ee ganda Jaaboo Doobbaa ganda Sammoon Laammuu ganda Tombee Dangaaq ganda Haroo Guddinaa ganda Lumphaa Waallii ganda Joojee ganda Baazilirraa Oromoon jiran gama Amaarri Ariyyee jennaan biyya keenyatti galan jiru isaan kun hagamsumarra jiru waan ta'eef. Haanuma qammasuun qabu qaama dhimma kana ilaallatu nuti waraanaa deebisu hin jennu mootummaan nageenya tasgabbeessu nageenya eegu namni immoo nutti birmatu kana naa dabarsee jira.